kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya amma artistii keenya Galaanaa Gaaromsaa international Minneapolis si eebalanii jiranii akkuma agartan kana it's really interesting. So yeah, so artistin Kenya Galaanaa Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira yeroo ammaan tanaatti akkuma agartan kana. Yes, yeah, artist yeah, yes, blah 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 kita yes. So dapat kebuka negara dari ini bagaimana dia hidup kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya artistiin keenya yeroo ammaan tana artistiin keenya guddaan Galaanaa Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira. So akkuma agartan kanatti hawaasni Minnesota shamarran akkasumatti qeyroo fi qarreen akkasumatti hawaasni magaalaa Minnesota qubatu artistii keenya qeebalee jira. Akkuma agartan kanatti jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya magaalaa Minnesota artistiin Galaanaa Gaaromsaa qubatee jira. So saniifuu hawaasni kamma agartan kanatti simannaa isaatiif jecha akkanatti kunoo qeebalanii jiranii kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan artistiin Galaanaa Gaaromsaa qubatee jira magaalaa Minneapolis amma international Minneapolis airport jira qubatee jiraachuu osoo saniifuu simannaan isaa akkuma agartan kanatti shamarran keenya babbareedina isaanii akka agartan kanatti gammachuudhaan hawaasni Minnesota qeebalee jiraachuu irra deddeebifnee isiniin jennaa gammachuu teenya waluma faana artistiin keenya yeroo ammaan tanaatti magaalaa Minnesota qubatee jira. We are in international Minneapolis airport akkanaan isiniin jaa hawaasni Minnesota yeroo ammaan tanaatti akkuma international airport jiraachuu artistii keenya Galaanaa Gaaromsaa akkuma kanatti Minneapolisitti qeebalanii jiranii international airport jira ammaan tana hawaasni magaalaa lakkuu jirtan Minneapolis St. Paul akkasumatti dhufuu isaatiif information akkuma isinii kanatti guyyaa qophii isaatiis akka irraa nafne asuma dhaamsa isinii dhaamna jechuudha. Artist Galaanaa Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira isinii jenna jechuudha. Akkasii waan dhaggeeffataniif galatooma. kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya amma artistii keenya Galaanaa Gaaromsaa international Minneapolis si eebalanii jiranii akkuma agartan kana it's really interesting. So yeah, so artistin Kenya Galaanaa Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira yeroo ammaan tanaatti akkuma agartan kana. Yes, yeah, artist yeah, yes, blah 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 kita yes.
kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya artistiin keenya yeroo ammaan tana artistiin keenya guddaan Galaana Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira. So akkuma agartan kanatti hawaasni Minnesota shamarran akkasumatti qeyroo fi qarreen akkasumatti hawaasni magaalaa Minnesota qubatu artistii keenya qeebalee jira. Akkuma agartan kanatti jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya magaalaa Minnesota artistiin Galaana Gaaromsaa qubatee jira. So saniifuu hawaasni kamma agartan kanatti simannaa isaatiif jecha akkanatti kunoo qeebalanii jiranii kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan artistiin Galaana Gaaromsaa qubatee jira magaalaa Minneapolis. Amma international Minneapolis airport jirra qubatee jiraachuu osoo saniifuu simannaan isaa akkuma agartan kanatti shamarran keenya babbareedina isaanii akka agartan kanatti gammachuudhaan hawaasni Minnesota qeebalee jiraachuu irra deddeebifnee isiniin jennaa gammachuu teenya waluma faana artistiin keenya yeroo ammaan tanaatti magaalaa Minnesota qubatee jira. We are in international Minneapolis airport. Akkanaan isiniin jaa hawaasni Minnesota dha yeroo ammaan tanaatti akkuma international airport jiraachuu artistii keenya Galaana Gaaromsaa akkuma kanatti Minneapolisitti qeebalanii jiranii international airport jira ammaan tana hawaasni magaalaa lakkuu jirtan Minneapolis St. Paul akkasumatti dhufuu isaatiif information akkuma isinii kanatti guyyaa qophii isaatiis akka irraa nafne asuma dhaamsa isinii dhaamna jechuudha. Artist Galaana Gaaromsaa Minneapolis qubatee jira isinii jenna jechuudha. Akkasii waan dhaggeeffattaniif galatooma.